السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله بل بلتني جرت فيا ويا بقى جراتني كان نغان نبوش يغا نغان نوش برين بري نغاتي بري بري بالسماتي براتكم ما برنا سري ربنا فاقدو ربنا غاسنا غدو أول مني نغا تو بلتين نغا تو كان نغان نبوش نغان نوشو hawaasni keenya maddii lamman jirtan hundi keessan daawwattootaa fi hordoftoonni keenya hundi keessan baga nagaa jiraattan yeroo kana keessanii egaa sheerii fi laayik saabskiraayib godhuun dagatinaadha liivii kasheennee rakkoo uummata keenyaa dubbannuuf nu gargaara kanaafuu sheer godhus hin dagatinaa laayikis hin dagatinaadha baga jiraattanii nuuf jiraadhaa umrii dheeradhaadha silaagaa waan keessa jiru ummanni keenya ka biyya alaatis ka biyya keessaatis waan quba qabu waan namuu argaa jirudha wanni irraa nama callisiisu hin jiru dubbannellee waa godhuu dadhabnu hojjannellee waa godhuu dadhabnu dubbannee ummata isaa hawaasa kiyyaallee dhageessuun gaa dirqama ta'a fayyaa ta'a jiraadhaa umrii dheeraadhaadha waa lama dubbachuun barbaada tokko warra biyya kana keessatti rakkachaa jiruu fi tokko immoo waa'ee biyya keenya keessatti deemaa jiru kana lamman irraa dubbachuun barbaada adeemsi yeroo ammaa deemamu kana waan akkaan ulfaataa waan namaafillee haasaameen dhumne yeroon ammaa kuni yeroo namni ofiidhaa lubbuun isaa akkuma baala waddeessaa yeroo fedhe arcee yeroo fedhe qaxxaluu taatee jirti yeroo ammaa kana namni yoo rakkate rakkoo isaa himate kan rakkoon isaa hin dhagahamne nama sii dirmatuun arganne yoo namni beelee himate kan namni kun maaliif akka beelli maaliin isa bira akka ga'uu dandeessa kan hin dhageenye kan ammoo mana hin qabne ala jiru bokkaa keessa taa'atu jiru rakkoo kanaan narra gahee yaa ummata hojii kan iyyate kan namni hin dhageenyeef kan fayyaa hin qabne osummaa isaadhaa himate kan ummanni gammillatee osummaa isaa hin agarreef waan itti jiruu fi waan inni keessa jiru kan hin agarre yeroo ammaa kana jireenyi ummata keenyaa akkasan ta'ee jira jechuudha. Jireenyi ummata keenyaa biyya keessaayis biyya alaayis funyaan qabatamee jira jibbatamee jira lubbuun ummata keenyaa bakkuma argetti bahuus gatii dhabee jira rabbii gatii nuuf haa kennu kabaja dhabnee jirraa tuffatamnee jirraa jibbamnee jirraa gatamnee jirraa garuu rabbii biraa miti ilma namaati rabbiin nu haa kaasu rabbiin nu haa jaalatu rabbiin nu haa tiksu rabbiin nagaa nuuf haa buusu fala rabbi nu haa fidu rabbii bilisummaa nu haa kennu rabbii abba biyyaa nu haa taasisu eegaa kanatti aansuudhaan immoo waa'ee isa biyya kana keessatti ummanni bakka adda addaatti rakkataa jiru nama tokko amma irraa tuquu barbaadeeti isaanis galmi kun yoo kan sirriitti kan galamu taate silaa furmaanni argame yoo kan hin galamne taates yoo galamu taates amma kuma 40 takka galchine jedhanii haasawuu gabaasuu duun taane ummanni keenya akkuma sanitti jira wanni galame furmaatee argame hin jiru ummanni akkasumatti timaa jiraasi haa ta'uti warra bareedaa keessatti miidhamanii miidhaa isaanii viidiyoo adda addaallee gadi baasaa turres ni jiranii warri ammaas viidiyoon argatiin namni hoosatee magaalaa adda addaa keessa ni jiranii amma riyaaditti mucaan tokko kan hoosummaa akka malee hoosatee hidhaa isheenee jiru mucaa sun amma hanga ammatti hin gallee jawwaalli isallee hin dalanne lubbuun jiraate du'ellee waan hin beekne jechuudha. Kanaafuu warri dhimmi ilaallatu waan akkanaa kana qoratee maqaa isaanii nuufillee feesbuuk irratti maxxansuudha qabanii hoosummaa jabaadhaan haakimii baatii sadii shimeesii kan ciisee mana haakimaatii bahe karaa deemuu dhabee bakka itti deemuu dhabee mootummaan fuudhee mana hidhaa naqee jira namni akkasii sun amma jiraatee lubbuudhaan du'ee wanni beekamu hin jiru jawwaalli isaan dalagu biyyattiin gallee nama hoosatu nama akkanaa kana maqaa isallee isiniif himaa nama akkanaa kana kanatu jira jiizaan kanaas kan miilli isaadhaa miidhamaa ta'ee qaamni isaa hir'uu ta'ee arabiyyaadhaan deemee amma mageeffatee garagalaa jiru akka galuuf kabajaaf jaalalaan jennee gaafannellee hangammatti deebiin arganne ofiifis itti bilbilaa jira ofiifis gaafataa jira inninis garuu deebiin argameef hin jiru guyyaan nama qabuu fi jawwaala meelaa kaasuu dhabuu malee wanni gaariin namaa dubbatamee fala argame tokko hin jiru jechuudha hanga daa'immatti rakkoo deemaa jiru uummanni irraa boohaa jiruu fi irraa haasaa jiru silaa kun waan ifa galaadha waan egaa dubbannee faluu hin dandeenye warri dhimmi ilaallatu garuu lubbuu namaa kan akkatti rakkisa godhee callisuu hin qabu ka biraa godhuu dhaban gara biyya keessanii kottaa galaa jedhanii halkanii guyyaa tattaaffii godhanii gara biyya galchuun islaa isaan irraa dirqama ture
lammi maharra kottaati waraana ta'iiti leenjiiti biyya keetiif daafee ta'e biyya keetiif loli jedhanii gaafatan kana lubbuun har'a asitti badaa jiru kunis sanuma jechuun ni addaa miti. Kanaafuu lubbuun namaatuni akkatti rakkasuun isaadha gaa isuma uumetuun beeka waan kana dalagee fi rabbiin nuuf haa jabeessu rabbiin haa jabeessu rabbiin nagaa nu haa godhu rabbi uummata keenya bakka jiru furmaata arbaa fiduuf rabbi furmaata nu haa fidu. Gama immoo biyya keenyatti hoggaa mil'annu waa tokko tokko hoggaa dhagaa jirrutti warri kaleessa nuuf diina ta'ee yeshirrixaam shanee jechaa maqaa keenya arrabsaa ture maqaa keenya kalafaan keenya miidiyaa adda addaa ijaarratee nurratti bobbahaa ture feesbuuk adda addaatiin nurratti walitti hidhatee nutti bobbahaa ture waraana lafoo leenjifatee nutti bobbahaa ture hawaasa gabaree qotee bulaa itti hidhee nutti bobbaasaa ture uummata keenya kaan qaama hir'uu godhee kaan lubbuu balleessee lafa keenya fudhachuudhaaf utoo alaa ture fudhachuu dadhabee jennaan duubatti deebi'ee har'a immoo fira nu godhachuudhaaf gaafa ofii rakkatee qabame jechuu uummata keenya afeerutti jiranii jechuu. Har'a yeroo ammaa kana keessatti immoo kan wal lolee booyyee fi karkarroo saree. Booyyee fi karkarroo fi saree jedduu Oromoo maaltu galche? Booyyee fi karkarroo fi saree jedduu leenci hin sheenu leenci silwaa'u yoo ciises ni dhagaa yoo deemes ni argaa. Akkasii Oromoon wanni saree fi booyyee fi karkarroo jedduu isa naqa hin jiru. Isaanuma walii akka fedha walaa godhanii malee uummanni keenya bakka kana beekuu qaba. Garuu nuti asirraa dubbannu ofii waan agarree haasofnu malee uummanni kun dhagahuu dhabuun mala warri immoo ahlii qabu dhagahuu ni danda'a waan akkanaa kanarraa of qusadda. Ammoo inni deemaa jiru milishaan qawwee lafa kaahee yookiin galuu yookiin ammoo gama lolatti deemuu jedhanii gaafachaa jiranii jedhan. Isaan gaafa dhufan kuni miila mootummaati kuni milishaadha kuni gabareedha kana lolee kana hin dhiifnu hin jenne warroota ijoollee wal'aanuudhaaf folusii tahanii ijoollee mana haakimaa shawaruubii buusanii achitti ijoollee sun dhumte warri miila mootummaa ta'e folusii ta'e wajjin deemes akkuma isaanitti salphate wajjumaan gaafsan. Mootummaa kaleessa milishaa ati janii hin kabajin har'a ati milishaadha kun wajjin du'iin isaanii kanaafuu diina kaleessaa har'a fira godhatuun uummata keenyarraa hubatanii hafuudha qabanii uummanni keenya bakka kana irraa of qusatuudha qaba. Kuni amma kana egaa silaa nuti dubbanne dubbatuu baanne inni karooricha harkaa qabu ooluuf hin jiru inni quban qabne garuu ooluu qaba bakka tanaa kaleessa maaliif hin lola kaleessa maaliif hin diina ta'e har'a maaliif fira tajee beekuudha qaba. Kanatti aansuudhaan ammoo yeroo hedduu uummanni Oromoodha waliigala Oromoo waliigalaan baana dhaamsa Oromoo waliigalaati. Miidiyaan raayis warri feesbuukaatis warri miilaan deemus warri taa'us hundi wanni haasaa jiru kara kaabaa ilaalcha malee waan ofii dhiisee waan kaabaa jechaa malee wanni biraa haasamu hin jiru. Inni ani hayyuu jees inni ani wallaalaa jees inni ani beekaa jees. Kanaafuu namni gaafa heddummaa ofii dhiisee heddummaa namaa tumuuf deeme kan isaa yookiin adduuna nyaata yookiin hantuuta jalaa nyaata jechuudha. Kanaafuu teenya fuufuu heddummaan soqamtee jirti tanuma teenya tanarratti tumannee tanuma teenya tanatu alaala galfanne makar nama biraa tumuu deemuu dhiifnee midhaan isa nama isuma keenya kanatti oduu mala dhaanne jechuun barbaadanii Oromoon waraana ta'uus ni qaba biyya ta'uus ni qaba nama ta'uus ni qaba. Kanaafuu wanni nama jala deemee yeroo hunda harka dha'uuf hin jiru yaa hoojuuf hin jiru waan ofirratti haasa'u waan ofiitiif tumsu waan ofii dubbatu fuula ofii dura haasa'u akkam taana jee dubbatu rakkataa isaa furmaatatti kennu hoosataa isaa wallaanatu beelaa isaa nyaachifatu waraana isaa deeggaratee duratti ce'u yoo kanan ta'in wanni akkuma kanaan kanam argan deemanii warra kaleessa diina tahee bara sadii dura arrabsaa turen har'a fira ta'uufis hin jiru warra kaleessa immoo suusnen waliin jenneen isarra immoo wargallee diina nuti ta'e kanaan fira hin jennuun kana Oromoon beekuudha qaba. Warri suusii jeessa haruma keessa taa'ee jira huuxa keessa ganaas ba'uuf ta'a taa mumkinii yaalamallaahi garuu si hubateef Oromoon haa ta'uuti baga jiraattanii fayyaa ta'a umrii dheeraadhaadha. Ulamaa'iin keenyas dhaamsa xumuraa Oromoo walloo kan bokkaa keessa taa'aa jiran mana hin qabne mana barumsaa keessa abbaa warraa meeqa taa'aa jirutu jira bakka uummanni daasa sharaa uummanni bishaan itti kunuunfadhaa jee kenneef ofirratti gaadiddeessee taa'aa jirutu jira.
rakkoo cimaa kana hunda jiru ulamaa'iin amma dura masgida muwaxxaatiif iyyaa turee fi ulamaa'iin juma'aa gaafa akkana gumaacha masgida kanaatii fi abbaa qabeenya mana irraa gubateef akka gootan jee iyye suni walumaa galatti eenyuudhaan illee ta'u silaa warra miidiyaarra oolu wal beennaa wal argaa jirra miidiyaarrattis hin callisinaadha ummata kanaaf akka iyyen gootan akka dirmachuu gootan jechuun barbaada. Warri kaleessa Oromoon gaafa manni jalaa gubatu isaantu nu ajjeese akkanaan nu fixanii isaantu nu fixe mana keenya gubanii jechaa turan. Waa takka otoo ummata Oromoo alaan galchiin oduu ummata Oromooti waa takka hin godhin amma diina daangaa diinaatisuudhaaf kottaa deemaa jiranii dirqisiisaa jiranii. Kanaas ummanni keenyaas ummanni bal'aanis diina isaadhaa hubatee wal hubachiisuudha qabaa. Fayyaan keessan haa baay'atu umriin keessan haa dheeratu baga jiraattanii egaa jiruun jajjabaatteerti ka biyya alaa jirus ka biyya keessa jirus lafee gooramaa taate jirti wanni hundinuu. Amma kana baga jiraattanii yeroo nageessanii rabbi nagaan nu bulchee armaan nu geessu nagaan nu oolchu. Assalaamu alaikum.